Biyya keessaa fi biyya alaa teessanii isaaf miidiyaa kan daawwataa jirtan akkam jirtu kabajamoo daawwattoota isaaf miidiyaa oduu guyyaa irraatiif qindeeffannee isinitti himaa oduu dursuun hangaftoota oduu. Gartuuwwan mootummaa Eertiraa waliin dalagan jedhan Tigraay dirree waraanaatti jijjiiruu malee galma biraa hin qaban jechuun obbo Geetaachoo Raddaa dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Ruubiyoo fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed dhimma yeroo irratti mari'atan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tibbana irra deddeebii yeroo 3 Ameerikaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaaf deeggarsa maallaqaa gooteen hidhichi xumura gahuu dubbataniiru. Itoophiyaan dubbii Tiraampii hidha Abbayyaa irratti dubbataniif deebii kennite. Kan dhaggeeffachaa jirtan hangaftoota oduu amma oduu bal'inaan. Tiraamp walgahii seenaatoroota Riippaabilikaan waliin jimmata darbee taasisan irratti ammas irra deebiidhaan waa'ee hidha haaromsa Itoophiyaa kaasaniiru. Tiraamp akkaan suuraa fi sagalee saatalaayitii argadhetti hidhichi addunyaa irraa isa guddaadha jedhan. Kun ammoo Misrii jireenyi ishee laga Naayil irratti kan hirkatu miidha jedhu. Hamma bishaanii gara Misrii deemuu jala cufa jechuun dubbatu viidiyoo irratti. Kun rakkoo waan uumeef hordofaa jirra jechuun itti dabaluun dubbatan. Tiraamp gara Misrii looguun irra deddeebiin dubbataa turan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tibbana irra deddeebiin yeroo 3 Ameerikaan hidha haaromsa guddicha biyya Itoophiyaaf deeggarsa gooteen hidhichi xumurarra jira jechuun dubbatan. Torbaan dura ammoo waldhabdeen hidha haaromsa Itoophiyaa fi Misrii gidduu ture hatattamaan akka hiikamaa jiru dubbatan. Mootummaan Misriis Tiraampiin galateeffachuun yaada isaanii akka deeggaran ibsan. Tiraamp akkaan yaadutti osoon ani lammii Misrii tahe bishaan laga Naayil keessaa dhaabuu hin barbaadu. Kanaaf dhimma kana irratti hojjechaa jirra jedhan. White House keessatti walgahii barreessaa naatoo Maark Ruutee waliin taasisan irratti waa'ee hidha haaromsa Itoophiyaan xumura irra dhaqqabsiifte kana dubbatan. Hidhichi bishaan gara Misrii deemuu fi Misriin 97% irratti hirkattu jala cufa jedhan Tiraamp. Itoophiyaan dubbii Tiraamp hidha Abbayyaa irratti dubbataniif deebii kennite. Mootummaan Itoophiyaa himannaa pireezidaantii USA irra deddeebiin hidha Abbayyaa Ameerikaatu maallaqaan tumse jedhan dogongora jedhe. Hidhi Abbayyaa waggoota 14 booda xumuramuun fulbana dhufu eebbifamuuf jedhu Misrii fi Suudaan biratti yeroo dheeraaf mufii uumeera. Booda kana garuu pireezidaantiin USA Doonaald Tiraamp as bahuun dhimma maallaqaa dubbataa turan lammiilee gaaffii itti ta'ee ture. Ibsa guyyaa har'aa magaalaa Finfinneetti kennameen hidhi haaromsa gama faayinaansiin 100% humna ofiitiin ijaarame jedhaniiru aangawoonni. Pirojektiin kun uummataa fi mootummaa Itoophiyaan ijaarame jedheera waajjirri qindeessaa pirojektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa. Akka qaama hirmaannaa uummata qindeessuutti uummata keenyatti kan himu hidha haaromsa pirojektii dafqii fi dhiigni uummata keenyaa irratti dhangala'ee ijaaramedha jedhaniiru. Akka qaama hirmaannaa uummata qindeessuutti uummata keenyatti kan himu hidhi haaromsa pirojektii dafqii fi dhiigni uummata keenyaa irratti dhangala'ee ijaaramedha jedhaniiru. Haasaan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyya isaanii ijaarsa hidha haaromsaaf gargaarsa maallaqaa taasisteetti jechuun dubbatan dogongora ta'uu Itoophiyaan himte. Hidhi haaromsa guddicha Itoophiyaa liqaas ta'ee gargaarsa alaa tokkoyyuu malee gootummatti humna mootummaa fi uummata Itoophiyaan ijaaramuu Itoophiyaan himteetti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tibbana irra deddeebii yeroo 3 Ameerikaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaaf deeggarsa maallaqaa gochuu ishee dubbataniiru. Haa ta'u malee sadarkaa hidhichi yeroo ammaa irratti argamuu fi hirmaannaa hawaasaa ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kan laate waajjirri qindeessaa pirojektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa deeggarsi maallaqaa biyyi biraa ijaarsa hidhichaaf laate hin jirre ta'uu himeera. Ibsicha miidiyaaleef kan dhiyeessan hojii gaggeessituu itti aantu waajjira aadde Fiqirtee Tamir pirojektichi gama faayinaansiin mootummaa fi uummataan 100% humna ofiitiin jechuunis gargaarsa ta'ee liqaa biyya alaa malee ijaarame jedhan.
itti dabaluudhaanis qaamni hidhichaaf gargaarsa maallaqaa taasiseera jedhu yoo jiraate oduudhaan osoo hin taane qaamni ragaan qaba jedhu nuuf haa dhiyeessu jedhan. Hojii gaggeessaa olaanaa waajjira qindeessaa pirojektii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa Dr. Aragaw Barihee gama isaaniitiin haasaan Tiraampii hidha haaromsa ilaalchisee taasisan dogongora ta'uu himaniiru. Dhugaan jiru ijaarsi hidhicha kutannoo mootummaa fi hirmaannaa uummata cimaan as gahe jedhan. Barattis ijaarsi hidhichaa xumuramuusaa kan himame yommuu ta'u roobni yommuu caamutti ji'a fulbaanaa keessa akka eebbifamus himameera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Roobiyoo fi Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed galma waloo nageenyaa fi guddina dinagdee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa ilaalchisuun bilbilaan mari'achuu dubbi himtuu Taamii Biruus wabeeffachuun Ministeerri dhimma alaa USA ibse. Ministeerri dhimma alaa Maarko Roobiyoon muummicha ministeera Abiy Ahmed waliin haasa'uun kun yeroo muddamni naannoo Tigraay keessatti dhaga'amaa jiruu fi Eertiraa fi Itoophiyaan ammoo wal himachaa jiranittidha. Ministeerri dhimma alaa USA marii isaanii muummicha ministeera Abiy Ahmed waliin taasisan kanaan barbaachisummaa marii fi tasgabbii naannichaa hubachiisaniiru. Akka ibsa ministeera dhimma alaa kanatti Roobiyoon haaromsa dinagdee Itoophiyaan taasiftee kan dinqisiifatan yoo ta'u daldalaa fi investimentii USA babal'isuuf carraa guddaa qaban kaasanii dubbataniiru. Mariin dippiloomatiin olaanaa Ameerikaa muummicha ministeera Abiy Ahmed waliin taasisan yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimma hidha haaromsa laga Abbayyaa ilaalchisuun dubbii falmisiisaa ijoo dubbii ta'e kaasaa jiranittidha. Aduun gama Tigraay hin qabnu ammoo obbo Geetachoon tokkummaa TPLF Eertiraa fi murna humnoota Tigraay maal jedhan. Gartuuwwan mootummaa Eertiraa waliin dalagan jedhan Tigraayin dirree waraanaatti jijjiiruu malee galma biraa hin qaban jechuun obbo Geetachoon raddaa dubbatan. Gorsaan ministeera muummee Abiy Ahmed ta'an pirezidaantiin duraanii bulchiinsa yeroo Tigraay michuuwwan isaanii duraanii akeekkachiisaniiru. Tokkummaa mootummaa Eertiraa fi gartuun hoogganaa TPLF keessa jiru akkasumas murni humna ittisa Tigraay keessa jiru galma qabatamaa hin qaban jedhan. Galmi isaanii Tigraay dirree waraanaa gochuu abbaa irree Eertiraa bulchaa jiruuf boqonnaa sammuu kennuudha jechuun eegsii gubbaa katabanii. Aangaa'onni Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf gartuun TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu Eertiraa waliin hariiroo tolfachuun himamaa turan. Dhaabbii TPLF kana ni wakkataam himannaan kun yeroo hariiroon Finfinnee fi Asmaraa laafaa adeemeen dhaga'ame. Hooggansa TPLF keessas qoqqoodiinsi dhalatee dura ta'aa itti aanaa dhaabicha kan turan obbo Geetachoon dhaaba siyaasaa biraa hundeessaniiru. Obbo Geetachoon gartuun Dr. Dabratsiyoon aangoof bololuu malee jijjiirama hin fedhu Tigraay walitti bu'iinsatti harkisa jira jechuun himatu. Barreeffama miidiyaa hawaasummaa gubbaa qoodaniinis gartuun jijjiirama hin feene jedhan michuuwwan isaa Eertiraarraa qophaa'ee raawwachuuf humnaa fi yeroo isaa irratti xiyyeeffateera jedhu. Ita Tigraay akka hin qabanne faannoo akka hin jeeqneef egeree abbaa biyyummaa Tigraay irratti akka hin mari'atamne waliigaltee Aljeers guututti fudhachuu fi kan umriin isaanii ga'e Eertiraatiin akka leenji'an waliigalamuu himan. BBC'n dhimma kana waan adda baafate hin qabu. Obbo Geetachoon barreeffama isaanii keessatti Jaal Isaayyaas hooggantoota wayyaaneef aarsaa gochuuf fedha akka hin qabne dippiloomaatotatti himaniiru jedhan. Kunis michuuwwan isaanii Tigraay keessa jiru jedhaniif bakka akka hin qabne agarsiisa jechuun himanii. Dhugaa himuuf aangoo isaanii iccituuf muuxannoo dheeraa kan qaban Isaayyaas filannoo sirrii taasisan fedhii isaanii sirriitti beekuu jedhan. Kunis godinoota kibbaa fi kibba baha Tigraay jiranitti opereeshinii waraana bananuu aangoo humnaan qabachuuf yaadaniiru jechuun himatanii. Keessumaa erga hooggansa TPLF keessatti garaagarteen dhalate booda jiraattonni gama kibba Tigraay argaman obbo Geetachoo deeggaruun mul'ataniiru. Kanatti immoo gartuun Dr. Dabratsiyoon hoogganamuu gammachuu dhabuu mul'isaa ture. Hordoftoota fi daawwattoota isaaf miidiyaa YouTube kan daawwataa jirtan isaaf miidiyaadha qophii teenyaa waan xumurree jiruuf qophiilee isaaf miidiyaa hafan wajjin turtii gaarii isiniin jenna.